Motu daawwattoota Qubee TV oduu qubeen isinitti himaa oduu waliin Ansallee Alamuuti. Sirni eebba barattoota mana barumsaa Jeneraal Waaqoo Guutuu lakkoofsa lammaffaan magaalaa Finfinneetti guyyaa kaleessaa geggeeffame. Sirni eebba barattoota mana barumsaa Jeneraal Waaqoo Guutuu lakkoofsa lammaffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo mana barumsaa Waaqoo Guutuu lakkoofsa lammaffaatti guyyaa kaleessaa geggeeffame. Sirna eebba barattoota kanaa irratti maanguddoonni, abbootiin gadaatii fi maatiin barattootaa argamuun gammachuu barattoota kanaa waliin qooddachaa turani. Manni barumsaa Jeneraal Waaqoo Guutuu lakkoofsa lammaffaan dhiyeenya kana daa'imman 1000 ol simachuun barsiisaa kan jiru yoo ta'u, bara kana immoo barattoota gulantaa sadaffaa barnoota isaanii xumuran barattoota 170 guyyaa kaleessaa eebbisiisee jira. Hawaasni Oromoo kutaa magaalaa kanaa keessa jiraatu sirna eebba kanaa irratti uffata aadaa isaanii uffatanii argamuun sirnicha bareechanii jiru. Sirna eebba barattoota kanaa irratti qophiileen kanneen akka diraamaa, sirba, baacoo adda addaa fi walaloo barattoota mana barumsaa kanaan dhiyaatee ture. Dura bu'aan mana barumsaa Jeneraal Waaqoo Guutuu barsiisaa Muhammad Badhaasoo sirna eebba kanaa irratti haasaa taasisaniin akka jedhanitti dhaloota eegaree oomishuuf manni barumsaa isaanii ciminaan kan hojjetu ta'uu dubbatani. Barattoonni eebbifamoo ta'anis akka jedhanitti garbummaa waggaa 150 booda afaan isaaniitiin magaalaa Finfinnee keessatti barachuu isaaniitiin kan gammadan ta'uu himuun magaalaa Finfinnee keessatti afaan isaaniitiin baratanii eebbaaf ga'uun isaanii milkaa'ina guddaa ta'uu dubbatan. Yuunivarsiitiin Dirreedawaa qormaata bahiinsaa yuunivarsiitii fi qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa kennuuf qophaa'aa akka jiru himame. Yuunivarsiitiin Dirreedawaa qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fi qormaata bahiinsa yuunivarsiitii gaggeessuuf qophii ta'uusaa hime. Yuunivarsiitiin Dirreedawaatti itti aanaan pirezidaantii dhimmoota akaadaamii Dr. Magarsaa Qasiim dhaabbata pireesii Itoophiyaatti akka himanitti Yuunivarsiitiin Dirreedawaa muuxannoo bara darbeerraa barachuun qormaata kutaa 12ffaa fi qormaata bahiinsa yuunivarsiitii milkiin xumuruuf qophii eegaluu isaa ibsani. Dr. Magarsaan itti dabaluun barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhachuuf gara yuunivarsiitichaa dhufaniif tajaajila mijataa ta'e kennuuf hojiiwwan ciccimoon gama nyaataa, fayyaa fi bu'uuraalee birootiin hojjetamuu dubbatani. Qormaata bahiinsa yuunivarsiitii kan karaa toora intarneetii kennamuufis neetwoorkiin haala gaariin diriirfamaa jiraachuu himuun kompiitaroonnii fi meeshaaleen biroon hojicha milkeessuuf gargaaran bitamuu ibsani. Sirni kenniinsa sagalee murtee uummata godina Walaayittaatti adeemsifamu eegale. Sirni kenniinsa sagalee murtee uummata godina Walaayittaatti irra deebiin kennamu adeemsifamuu eegale. Galmeen filattootaa fi kenniinsi sagalee al tokkotti kennamaa jira. Murteen uummata godinichaatti har'a irra deebi'ee kennamu kun jiddu galeessota filannoo 12 fi buufataalee filannoo 1812 keessatti kennama. Naannoo dura ture yookiin naannoo haaraa hundaa'e akka itti fufuuf murtee uummata irra deebi'ee taasifamu irratti raawwachiiftoonni 9,000 ol ramadamanii hojjechaa akka jirantu ibsame jechuun tajaajilli oduu Itoophiyaatu gabaase. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii amma gara oduu biyya alaatti darbina. Igaada leellaa shororkeessummaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Yuugaandaa keessatti raawwatame balaaleffatte. Abbaan taayitaa misooma mootummoota baha Afrikaa Igaada leellaa shororkeessummaa Yuugaandaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Lubraraa keessatti raawwatame balaaleffatte. Barreessaan olaanaa Igaad Dr. Warqinaa Gabayyoo waa'ee leellaa kanaa ilaalchisee ergaa dabarsaniin akka jedhanitti namoota leellaa kanaan lubbuu isaanii dhabanii fi madaaniif gadditti dhaga'amuu ibsani. Igaad gama uummataa fi mootummaa Yuugaandaa ta'uun kan himan barreessaan muummee kun dhaabbatichi mootummaa Yuugaandaa waliin qabsoo farra shororkeessummaa irratti hojjechuuf kutannoo akka qabu dubbatani. Dr. Warqinaan akka jedhanitti Igaad biyyoota miseensa isaa ta'an waliin ta'uun balaa shororkeessummaa ittisuu fi nageenya lammiilee eeguuf hojjechuu isaa itti fufaa jedhani. Shororkeessitoonni Islaamic State Group waliin hidhata qaban jimaata darbe waxabajjii 16 bara 2023 haleellaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Lubiraraa kan naannoo daangaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo jiru irratti raawwatameen namoonni 41 ajjeesuun namoota 8 immoo madeessan. Oduu ispoortiitiin ammoo Gareen kubbaa miilaa Biraazil uffata gurraacha uffachuun sanyummaa kubbaa miilaa keessatti mul'atu mormani. Gareen kubbaa miilaa biyyaalessaa Biraazil tapha michooma Giinii waliin taasisan irratti uffata gurraacha uffachuun mormii sanyummaa kubbaa miilaa keessatti mul'atu irratti qabaachuu isaanii agarsiisani. Taphattoonni kun tapha walakkaa jalqabaa irratti uffata gurraacha qofaa kan uffatan yoo ta'u, tapha boqonnaa booda irratti uffata isaanii isa duraatti deebi'uun uffatan. Gareen biyyaalessaa biyya Biraazil taphataa Real Madrid Vinicius Junior irratti irra deddeebiin leellaan sanyummaa ergaa irra ga'ee booda loogiin sanyummaa kubbaa miilaa keessaa akka baduuf uffata gurraacha uffachuun gochaa kana balaaleffate. Tapha michoomaa Biraazil Giinii waliin taphatan kana Biraazil 4-1 Giinii injifate. Daawwattoota keenya kan daawwachaa turtan oduu qubeetii oduu qubee waliin Ansallee Alamuun ture. Qophiileen qubee TV afanitti fufuun turtii gaarii.